የቀነኒን ጉዳይ መርሳት አለብን ብዬ አላስብም። እቺን ልጅ ደበድባት እንደነበረ እጇ ላይም ተሰብራ ሆስፒታል ገብታ እንደነበረ ቀነኒ ከነጄሴ አንዱዓለም ጎሳቲ ከነካን ጋፊ ነቲ ተኤ አንዱዓለም ጎሳ ጃለሌሳ haadha manaasaa hiriyaasaa akkamitti ajjeesa maaliif ajjeesa kan jedhana sammuu kiyya keessa juuree sammuu kiyya kan na nyaachaa jiru keessa isa tokkodha. Sababbiin isaa namni tokko sababa tokko malee lubbuus hin baasu. Innaa Andu'aalam Gosaa Qananii akka baay'ee jaalatu akka waa hunda dursa ishiidhaaf ta'u dubbatee jiras gochaanis haalaanis ibsaa jiras. Namni akkanatti ilaalcha akkanaa qabu kuni akkamitti ajjeesuu danda'a kan jedhanaaf gaafii guddaadha. Dhugaan sin jira gaafii guddaadha. Nagaallee hin daganne. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa hin jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Eegaa yeroo ammaa kana wanti deemaa jiru wanti deemamaa jiru waa'ee du'a Qananii ilaalchisee intala buchee bareedduu bumbushee tana ilaalchisee waa hedduutu deemaa jira. Hundumtuu yaada dhuunfaa ofii qofa dabarfata. Garuu seera biraa ragaa wajjin wanta nu dhiyaate tokko hin qabu. Hunduu hololuma mataa ofiiti yaasaa jira malee dhugaan ishee akka ba'u namni gochaa jiru hin jiru. Anis immoo akka nama tokkotti yaada mataa kootii ibsachuun dhufee jechuudha. Akkuma namni kaawwan yaada mataa ofii ibsatu. Waa hedduus dubbisaan ture. Viidiyoo namni dhaggeeffatus hojjetus dhaggeeffachaan ture. Innaa ofii kiyyaa garuu viidiyoo ba'ee hin hojjenne jechuudha. Waa ishiitii irratti hin hojjenne dhaggeeffachaan ture. Sababbiin isaa hoo Andu'aalam Gosaatu ajjeese kan jedhan namoonni hedduun dubbachaa jiru. Keessattuu Yoonii Maanyaa akka waan qaamaan bira jiru rakkoo ishii irra ga'aa jiru waan ta'aa jirtu yeroo hundumaa akka waan isatti dawwalattee itti himachaa turtee fi icciitii ishii guutumaan guututti harkasaa akka jiru dubbata jechuudha. Inni jalqabaa wanti inni dubbatu akka reebbamtu akka Andu'aalam yeroo hunda ishee reebu akka rukutu akka waan itti himattuuti. Inni biraa mana dabbasaa osoo hojjechiifachaa jirtu itti dawwalanii qarshii 50,000 fidi jedhaniini. Sababbii du'a ishee ijoo kan ta'e qarshii 50,000dha kan jedhamus dubbatamaa jira jechuudha. Innaa qarshiin 50,000 suni lubbuu namaa baasuu fi maaltu fide? 50,000 jechuun xiqqishuudha. Birrii xiqqishuudha yeroo ammaa. Ani akka kootti 50,000 guddaadha jedheen fudhadhu jechuudha. Suuraan kun gadi ba'ee namoonni hedduun suuraa kanarratti adeemaa jiru. Suuraan kun erga ishiin duutee maal gocha gadi ba'e? Abbichi suuraa kana gadi baasee ishiin garuu lubbuun jiraattee suuraa reebichaa kan rukutamtu kan reebbamtu kana waan gadi baaste hin qabdu. Maaliif hin jirtu? Abbichi suuraa kana gaafa ishiin reebamtu suuraa kana kaafate kanarra suuraa kana gadi baase eechaa dhufe. Anaaf gaafidha. Gaafa lubbuun jirtu san gaafa reebicharra jirtu san gaafa rakkoo keessa jirtu san maaliif gadi hin baafne? Duras barnamni keenya rakkoon isaa maalidha? Gaafa namni tokko lubbuun dhabame qofa rakkoo nama sanii ibsuu yaala malee namni sun odoo lubbuudhaan jiru rakkoo nama sanii waan akkanaati jedhee namni dubbatu hin jiru. Holola kaan gadi guurtanii har'a ishiin hin deebitu. Osoo wanni fedhan godhanii ishiin hin deebitu. Kan Andu'aalam jaalatu isaaf dubbata. Kan immoo isa jibbu isatti duula. Maaliif? Isaatu ajjeesee kan jedhamu. Amma inni ajjeesuuf namni bira jiraatee ragaadhaan ija isaatiin arge ani argee jira. Isatu reebee ajjeese waan akkanaa godhe jedhee kan dubbatu yoo ta'e ragaa guutuudhaan osoo gadi ba'ee dubbatee baay'ee bareedadha. Immoo Sijammar biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti
Dhugaan ilma namaa yoom ba'ee beeka? Dhugaan lubbuu namaa yoom ba'ee beeka? Qanoo bichaa miti namni du'e, nama hedduutu du'e. Odoo kan ba'u ta'e, dhugaan ilma namaa kan ba'u odoo ta'e, tokkoffaa irratti dhugaan kan ba'u silaa dhugaa Haacaaluutu ba'aa ture. Akkasumatti hafe. Amma warroonni dhugaa Qananii hin baasna jettanii xaartanii kaan lafan laftanii ana natti fakkaatu. Dhugaan ishii hin ba'a natti fakkaatu. Dhugaan ilma Waaqati. Dhugaan ishii Waaqa bira jira. Ishiin bakka dhugaa dhattee jirti. Hin deebitus, hin galtus deemtee jirti. Andu'aalamillee yoo dhuguma waan kana godhes Itoophiyaa keessatti yaada nama lubbuu baase lubbuun itti hin faradamu. Kana ni beektumi? Hidhamee nyaata ofii nyaachuu. Ani ergaa inni ishee ajjeese ani dhiiratti dhiyaachuun hagana sodaachisuu bira ga'een jiraachuudha. Erga Andu'aalam dhugumaan Qananii ajjeese jennaan akkamitti dhiiratti dhiyaanna? Akkamitti heerumnee dhiira wajjin jiraanna nuti shamarran? Nuufis kanumaan nu eeggata kaa? Xuwwaan kun takka takkaan nu geechi kaa? Sababbiin isaa erga ishiin namni ishii jaalatu, namni abbaan manaa ishii gaa'ila hin ijaarranne malee haadha manaaf abbaa manaa ta'anii mana tokko keessa jiraachaa jiru. Erga abbaan manaa haadha manaa ofii kan ajjeesu ta'e akkamitti dhiira wajjin nutis heerumnee dhiira biraa wajjin jiraachuu dandeenya? Osoo ishee kana hin jaalanne ta'e, osoo ishee ilaalcha gaarii hin qabaanneef ta'e akkamitti iddoo deemu hunda qabatee wajjin deema? Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo baay'ee iddoo deeman hundumaa wajjin deemu. Iddoo bashannanaa, iddoon takka isaanii nafu jechuudha. Akkamitti iddoo akkasii wajjin deemuu danda'an? Erga jibba ishii qabaate, erga jaalala ishii hin qabaanne ta'e jechuudha. Namni tokko nama tokko yoo hin jaalanne ta'e yaadanis namni suni of ajjeesee aga badutti osoo hin taane waan jiru bakka anis hin jaaladhu nama hin jaaladhu qaba jedhee nama sanirraa adda ba'uun jira. Nama tokko qaxaqqatii ajjeesii seerri jedhus hin jiru. Macaafni qulqulluun illee haadha manaa kee kabajii, haadha manaa kee hin eedinii, hin rukutinii jedha. Haadha manaatiinis abbaa manaa kee kabaji jedha. Abbaa manaatiinis haadha manaa kee kabaji jedha. Nuti du'uu fi ree kan dhiiratti heerumnu. Kan nu fuudhu sun yoo nu hin jaalanne ta'e warri nu dhale, warri keenya nu jaalata. Inni nu fuudhe sun yoo kan nu hin jaalanne kan nu jaalatu baay'ee jira. Maaf nama ajjeesu ree? Kanaaf ani garuu akka mataa kootti hin ajjeesa jedhee hin yaadu jechuudha. Hin godhas jedhee hin yaadu. Amma namoonni hedduun isa ajjeese kan jedhan dubbachaa jiru. Ijoolleen Amaarrillee yookaan jibbaa isaa kan qabantu dubbachuu danda'a jedheen fudhadhe. Garuu ijoolleen Oromoo maaliif irratti duulu? Sababni irratti duulaniif hin arganii gaafii natti hime jechuudha. Sirriitti namoonni akka koo gaafii isinitti ta'e du'a ishee kanarratti namoonni akka koo du'a Qanoo irratti gaafii isinitti ta'e ana jedhamee barreessaa. Namoonni jireenya keessan keessatti dhuguma wanti kun isa ajjeese kan jedhamu yoo dhuguma ta'e yaani dhiiratti dhiyaachuun kan sodaa isinitti uume tokko ana jedhaa barreessaa dhugaa. Ani wanti kun dhugaa taanaan baay'een sodaadhe jechuudha. Baay'ees nama yaaddessaa, yaaddoo guddaa keessas nama galchaa. Namni nama jaalatu tokko yoo kan nama ajjeesu ta'e baay'ee namatti ulfaata. Immoo yeroo baay'ee kan waa'ee jaalala kanaan du'u shamarrani jechuudha. Dhiira jaalalaan du'e argee hin beeku ani. Shamarran inuma du'u jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beeku ani. Inni akkasii viidiyoo kiyya sumarraa nan goolabaa. Turtiin wajjin gootaniif ulfaadha galatoomaa. Mana kana laayik sheer gochuudhaan nu jabeessaa isiniin jenna. Adaraa keessan. Mee deebii kana nu deebisaa dhugaa wanta gaafii nuti ta'edha isiniin jedhaa. Baay'ee.